السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كم نجاي قبدني الرا ديني شاندل قديمة ديني شافي كاروت أفيلي كي فرمان كي ستي قوي فتاة جورا نمو كتا غرا غراتين بيكو دندا غروانا كمو في بيكو نسيني قودو بربادي الرا ديني شا كيدو تكنو فراغابا كاروت هبالما قلبي shunkurtaa hidda takka fi janjabiil fresh biraa qaba fi boloqqee jiituu tana xiqqaa fasolii aktar jedhanii ni arabni akkasii kanneen immoo fayyadama homa mana qabdan hunda walitti naqxanii itti dabaluu dandeessanii waanuma kuduraa jedhame jechuudha. Amma afaan boloqqee tan ofirraa qaba itti dabaladhaa jechuudha. Kuno amma irraa quncifadheetiin jira yookiin irraa hooqadheetiin jira dhiqeetinii cicciradhaa jechuudha. Amma shunkurtaa fi janjabiila qullubbii sirriitti cicciradhee hurreessee cicciree bishaan ibiddarra kaa'adhee distitti amma itti naqadhaa jechuudha. Amma waan hin godhee shunkurtaa fi qullubbii janjabiila zayita itti godhee bishaanitti jechuudha. Amma immoo hawaajuma garagaraa hawaaja mana keessaa qabdanii itti naqadhee irdiin of keessaa qaba. Kaarotaa haala kanaan cicciradhee amma kunoo dinnicha haala kanaan cicciradhee xixiqqaa isaa waan ta'eef bakkuma afuritti addaan baasee fufurtisee haala kanaan cicciradhee jechuudha. Amma immoo bishaan danfisee yookiin bishaaniif shunkurtaa hawaaja walitti danfise kanattiin naqadhaa jechuudha. Daqiiqaa kudhaniin geessisa daqiiqaa kudhaniif xiqqoo bishaan kana keessatti ibiddarratti xiqqeessu bilcheessee achi booda furuma keessa kaa'adha. Boloqqee immoo wanti ittiin godhinii fi waliin boloqqeen daftee bilchaatti furuma keessallee waan taa'uu heduu fi boloqqeen daftee waan bilchaattu ishiin waliin ittiin naqinni dhumarra itti godhaa jechuudha. So giddaan xiqqoo itti godha. Amma boloqqee sanitti naqadha. So amma bakka ani gahaa fi jira dhaamsee kinoo waan akkanaa kanarratti bishaan kana keessaa guuradhee furuma keessa kaa'aa jechuudha. Egaa hunda isaatu akkatti keessaa guuradhee bishaan sirriitti keessaa dhimbiibee furumii keessa kaa'adha. Waan furumii keessan kaa'attan immoo ani siniyaa kanan of biraa qaba. Waraqaa kanan jala godhe yoo waraqaan qabaatan illee zayita jala dibdaniituma akka gadi hin qabne. Akkatti irra naqadhee booda barbaree fal'aanaa takka dhadhaa fal'aanaa lama yookiin maankaa lama itti godhee waliin dha'ee irra dibaa jechuudha. Kun akkuma argitanii waliin dha'eeti dinnichaa kanarra dibadha.
dibadhee kan jira. Paapirikaa diimaa xiqqoo of biraa qaba. Isatti godhee qaaraa yookiin qancee boffeessan kun xiqqishoo of biraa qaba. Furuma uwwifadheetiin jira. Gubbaa qofaan itti qabsiisa. Daqiiqaa 15 furuma keessa kaa'ee baasaa jechuun xiqqoo akkuma goggoguuf. Amma kun goggogee jira. Ni baasaa keessa. Kinoo baaseetiin jira. Akkuma argitan kunoo goggogee jira. Bishaan takka hin qabu. Dura bishaan keessaa dhimbiibii waan ta'eef. Kunoo dinnichi keenya kana fakkaata. Kun akkatti yoo feetan ruuza biratti kophaa isallee numa nyaatama. Ruuza wajjinis yoo feetan illee immoo akkatti direesingii yookiin yoogartii homa ta'ee biratti waan itti tuqattan kaatchab homa ta'eeni nyaatamaa jechuu. Kun viidiyoon kiyyaarraaf kanuma. Dinnichi keenyallee kana fakkaata. Warri na jajjabeessitanii sabiskiraayib na gootanii maatii naa taatanii na hordoftan hundi keessanuu galatoomaa, galata guddaa na biraa qabdu. Haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagayaan naa turaa. Galatoomaa isiniin jedha.